Artistiin jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistiin Shukri Jamaalii wallee haaraa bareedaa fi hedduu kan namatti tolu tiksee kan jedhuun dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee gurra bu'uuf kan namatti toltu tokko isinii qabannee deebinee jirra. Egaa nagaa isinis chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii gochuun immoo namoota hedduu bukkeedhaan qaqqabsiisaa siniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beektan artistiin keenya jaalatamaan kun kanaan dura sirboota qabsoo akkasumas illee sirboota jaalalaa yookaan immoo artistii mootii jaalalaa jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Artistiin keenya kun kanaan dura sirboota babbareedaa hin ta'e akkasumas illee albamoota garaagaraa illee nu gadhiisaa ture jechuudha. Artistiin keenya kun egaa artistii keenya kanaan immoo sirbaadhaan kanaan dura bu'aaraa turre akkamillee kan namatti tolu baay'ee fi kan baay'ee miidhagaa kan gadhiisaa turedha jechuudha. Egaa artistiin keenya kan immoo eengadda dhiyoo kanas illee sirba Sikkoomandoo kan jedhu illee gadhiisee ture jechuudha. Sirba Sikkoomandoo sunis egaa sirba baay'ee jaalatamaa fi beekamtii guddaa kan qabu ta'edha jechuudha Oromoo mukeetti. Egaa artistiin keenya kun dhiyeenya kana immoo akka albamii hojjechaa jiru dubbatee ture jechuudha toora Facebook isaa irratti. Egaa yeroo ammaa kana immoo albama isaa sana keessaa qeenxee tokkotti kiliipii hojjete mata dureen isaa TIKSEE kan jedhu baay'ee bareedaa fi hedduu kan namatti tolu kan baay'ee itti dafqillee sirba kana qabatee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaa eessatti dhufaa maal irratti dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya egaa YouTube chaanaalii isa jalqabaa namoonni copyrightii itti arginaan YouTube haaraa kan baraabanii jira jechuudha. YouTube isaa description box jala yookaan commentii jala isiniin kaa'adhaati. Fuudhaa subscribe godhaa achirratti illee bor galgala yookaan yaapnoo galgala illee isinii gadhiisuu danda'a jechuudha. Artistiin keenya kun sirbi isaa bareedaa kan immoo akka inni qabatee dhufullee baay'ee illee abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya artistii keenya kanaan akkam jettu moroon artistiin keenya kun akka inni dafee dhufu barbaadan komentii jalatti lakkoofsa 2 barreessaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya artistii keenya kanaan immoo sirba kee bareedaa kana dafii asuma biraan gahii jennaan. Egaa daawwattoota keenya waan amma xumuraatti immoo nu daawwattanii galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan immoo amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.